Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Kabajamtoota daawwattoota oduu iyyaafannoo qabannee dhiyaannee jirra. Oduu wajjin an iyyaafataadha. Iyyaafannoo har'aan tana keessatti markaza ajaa'ibaa markaza Nuural Hidaaya kan ustaaza keenya kabajamaa fi jaalatamaa ustaaz Mu'aaz Aadamii hundeeffamee kan iyyaafannota hanga dhumaan hordofaan afeerraa keenya. Markazni Nuural Hidaaya erga hundaa'e waggaa 3 lakkoofsise yoo ta'u waggaa 2 toora waastaappiitiin barumsa islaamaa kan ture yoo ta'u waggaa takkaaf toora Imo onlaayiniin barumsa islaamaa bifa bareedaa fi bifa nama hawwatuun kan akka ture nuuf himanii jiru. Barumsa isaan achi keessa kannaa jiran keessa Quraanul Kariimii fi huruufaa fi aqiidaa fi kan kana fakkaatan akka ta'e nuuf himanii jiru. Kanneen hanga footoo oduutii guutuu Muusaa Muhammad akka ta'an nuuf dhiyeessaa daawwanne walitti deebina. Akkuma beekamu markazni Nuurul Hidaaya bifa nama hawwatuu fi namatti toluun barnoota diinal islaam kennuun isaanii yaadatama. Kana irratti immoo qophii kana waan taajjabnee fi xiinxalina qabna. Anaa fi iyyaafataa wajjin turtii gaarii kallattii sagantaa daawwannee walitti deebina. Iyyaafannoo iyyataa kan ziyaaraa bule iyyanii barreeffadhe mana bahee ergaatii yaan dhufee ani nagee baltuu laata jechaan gaafii toona deebiftanii. Imalli keenya kan guyyaa irraa markaza Nuural Hidaaya konkolaataa isaanii kan kaffaltii raayilii liinkiin erganii galseennee jirra hanga xumuraan nu faana tura. Bismillah, alhamdulillah wahada, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkas inshallah ustaaza khayyamee kan irratti argamu akkuma beekamu beeku qophii iyyaafannoti. Iyyaafannoo tana keessatti arraan tana markaza Nuural Hidaaya jirra. Markaza Nuural Hidaaya nu simachuu isiniif galatooma isin jecha inshallah. Mee ustaaz Mu'aaz erga hundaa'e markazni keessan kun hangam takka? Akkasuma ammas erga hundaa'e jidduu bifa akkamiin barattoota barsiisu jira? Maal fa'aa barsiisu jira inshallah? Mee gabaabinaan markaza Nuural Hidaaya nuuf ibsaa isin jenname inshallah. Aywa, mashallah. Barakallahu fiikum. Bismillah bagana kan daftan isinin jecha. Egaa markazni Nuurul Hidaaya akkuma beekamu erga hundaa'ee yeroo dheeraa fudhatee jira. Waggaa 3 gara waasaappiitiin illee turee jira. Erga sigaa ammayyummaa jaanii gaasitti gara Imo kanatti illee erga gaddufne ammoo waggaa takkaa fi ji'oota muraasa naaf fakkaata. Waggaa takkaa fi ji'a muraasa. Maashaallah tabarakallah erga hundaa'e waggaa 3 garuu waggaa 2 kana Imo waastaap irra turtan. Asir gad dhuftan waggaa takkaa jechuun inshallah. Waaw maashaallah tabarakallah waan bareeda. Hayyee waggaa 3 keessatti barattoota dilaan horachuun isaa waan nama boonsu. Hayyee mee ustaazi markaza Nuural Hidaaya kana keessatti maal fa barsiistan? Barattoota keessan haala akkamiin barsiistan inshallah mee gabaabinaan nu hima waan barumsa gosa kannitaniif. Maashaallah gaafa bareeda. Wanni ammaa fi wanni asii baratamaa jiru huruufa akkasuma qur'aana dabalataan aqiidaan gaatiin barbaachistuudha hoyi. Sadeen kun bal'inaan baratamaa jira. Akkasuma inshallah khaanis egaa itti dabalama gartuu jennee na barattoonnis irra hedduun warra Muhammad dhufaa jiran akkas inshallah makaarijaan illee baratamaa jira. Waaw maashaallah tabarakallah. Mee ustaazi markaza keessan kana keessatti inshallah kan gartee isin barsiiftan aqiidota dilaa kana inshallah aqiidotaa fi huruufaa fi kanneen barattootaan hunda bakka takka qaraasistan moo yeroo adda addaa gootanii fi qaraasistan? Aywa kan aqiidaadhaa torbaaniin darsi torbaaniin gaggeessaa jirra. Suni ammoo kallattiin asirrattis ni dabra. Akkasuma waasaappiidhaanis gareen hidhame waasaappi irratti illee sagaleen ni kaayamaa torbaaniin baasan jechuudha barattoonni. Waaw maashaallah tabarakallah waan bareedaadha. Okay, mee ustaaz Mu'aaz itti aansuudhaan barattoota keessan kana barattoota isin barsiisaa turtan keessaa namni gartee inshallah dhimma shabakaatii wajjin wal qabatee ati maallaqa shabakaan kafal yookaan ati hirmaanne jedhamee
rimuufamee yookaan akka inni deemu taasifamee ni jira deeme ni jira. Ayyoo mashaallah gaafii bareeda akkasuma gaafiilee hedduu kakaa jirtu gaafiin tuni dhugaa dubbachuudhaaf markazni keenyaa birrii irratti hin hunda akkasuma gartee namni waa ergus fadhilnuma isaatiin waan shabbakaa erga sanoo gartee harka lafa jalaatiin akka namni quban qabnetti jechuudha erga malee takka nama gartee yeroo dheeraadhaaf asii barataa tureetu jira osoo gartee hin kafalin akkasuma gartee nama gartee biyyarraa jechuu Itoophiyaa fa'aa ta'ee nama asii barachaa jirutu jira waan akkasiis hin janna fayyaa fataa kan maashaallah tabaarakallah warri hirmaachuu fedhe ifumaaf hirmaata malee namni dirqiin akkana ta'e je'ee gaafatu hin jiru jechuu marhaban mee ustaazi inshallah ati as isin gartee markaza keessan kana keessatti shamarran qofa moo dhiira qofa moo mee akkami barsaa jirtan gariin nama shamarran immoo yaatu ustaaza kajeellaati akkana jeet inshallah odeessa gariin nama shamarran qofa qaraasu jirtan moo dhiiraas mee inshallah gabaabina nuuf hima. Aywa maashaallah kan dhugaadha wanti kasii amanuma jira haa ta'uti garuu shamarran qofaa miti kan asii barataa jiru bilaalonnis ni jiran kun gubbaa kanarratti wanni mul'atan naaf fakkaata ni jiran bilaalonnis baay'inaan ni jiran inshaallah bismillah. Waan bareedaadha mee ustaaza kiyya inshaallah hayyee mee ustaaz Mu'azisin akka gartee barsiisaa markaza Nurul Hidaayatti barattoota imootii fi ustaazan imoo barsiisan hundaaf maal dhaamtame? Gaafii bareedaadha. Wanni ani akka dhaamsaatti barattootaa fi ustaazotaaf jettani isas ustaazotaa fi dhaamsi ani godhu qulqullinaan gartee barnoota kannu qulqullinaan barnoota kannuudha tokkoffaa irratti li'annahu maaliif jennaan yeroo ammaan tanaa kana namni gartee kan barnoonni onlaayinaa kun ijoolleen gartee barachaa jirtu kun kanuma gartee rabbiin irraa ilaalee taate malee hedduu jira jechuudha tan garee aqiidaa gartee hin taane tan garee ahabaashaa keessatti akka malee tahaa jirtu hedduutu jira kan gartee warri isaanii mana ahlu sunnaa wal jamaa warra tawhiida dogoggoraan gartee ijoolleen osoo hin barin ahbaash taatee mana aqiidaa san fudhatte hedduu jira. Kanaaf ustaazonni keenyaa akka ustaazotaatti xiyyeeffannoo godhuudhaan agartee aqiidaa akka barsiisan asiin dhaamsa fayya. Barattootaaf ammoo dhaamsi an qabu jabaachanii bakka jirtanitti hundummaan keessan abboota biroo osoo hin taane bakka jirtanitti jabaachanii akka barattan. Li'annahu nama gartee bakka takka gartee heetu baratanii akka jiruun gartee bu'aa hin qabu. Tarii ammoo osoo deddeemanii boodarra bakka hin taane gartee bakka amma akka gartee reefu jannu sanfaa gartee dhaqanii Faatimaa waliin jira beeku. Waan akkasiisan hin jaa inshaallah. Waaw maashaallah tabaarakallah yaada bareedaadha gaafii teenya bifa bareedaan nu deeftanii galatoomaa isin jenna inshaallah. Mee hayya sa'aatiin qabnullee waan achi deemaa jirtuuf inshaallah dhumarratti ustaaza kiyamee inshaallah maal dhaammattanii isin jechuun barbaada iyyafataa dabalatee daawwattoota iyyafataatiif maal dhaamtan isaaniif maal dhaamtan gabaabinaan inshaallah mee. Yaa maashaallah akkana gaa. Egaa iyyafataanii namni waa iyyafatuun bareeda. Waa iyyafatuun akkamirra jira namni kun akkamit jira akkamit barataa jira barattoonni kun akkamit barataa jira waan jaamu kana kuni hedduu waan barbaachisa hedduu waan bareeda dhugaa rabbii hojii gartee namni hundi lafa dhiise takka barqabatanii isin hin jaa iyyafata inshaallah waan silaa gartee barbaachisaa ta'e kun kanaaf namoota sagantaa kana qooddatee akkasuma keessa gartee beekumsa shari'aatti ni babal'ata. Namoonni gartee tarii barnoonni kun asirraan akka jiru quba hin qabnellee arguutu mala. Kanaaf wanti kun beekame markazoota hunda bira gahuu qabaan jedha inshaallah. Waaw maashaallah tabaarakallah galatoomii ulfaadhu sin jenna ustaaza keenya qaalii fi gaarii itti aansuudhaan amiira markaza Nurul Hidaayaa barbaanne inshaallah mee
bakka jiranii maakii isaanii hanuu banatanii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa? Alhamdulillah nagaa keessa mustaqilin. Baga jiraatan inshallah baga jiraatan as geessanii. Amin ya rabbal alamin. Baga dhuftanii nu to'attan inshallah isinis baga nu iyyafattan jannaka. Abshir inshallah ayya galatama isin sochoo hasaniif. Obboleettii yommuu Mubaarak mee markaza keessan kana keessatti maal fa'aa barachaa jirtan akkami bifa akkamiin barumsa argachaa jirtan hangas dhuftan hangas ergas dhuftan jijjiirama fiddanii qabdanii gabaabinaan inshallah mee naaf himi. Ayya mashallah gaafii bareedudha. Duraan dursa wayee hangas dhufeetirraa yoo kaase hundi keenya gaafa calqabaaf as dhufnu markaza kana seenuu dhiisa akkaataan itti ol baanu nutti dhufaataa ture. Amma alhamdulillah sanbara tarree waan ofii barreennus warroota nu gadi barsiisurra kennee jirra. Haalli baruuf barsiisuu kennaa yeroo kamuu ta'ee sa'a 24 darattii tokko malee faana shabakaan darbus qamadamii yaamtus obsaan ustaanni keenya nu eeganii barataa jirra. Barumsi keenya quraana duruufa torbee guutuu baratama. Akkasumas barumsi aqiidaa guyyaa kamisaatii fi guyyaa jumaataa guyyaa jum'aa ni baranna. Garee wasaappii ni qabna garee wasaappii darrallee ni baranna. Haalli baruuf barsiisuu keenya maashaallah namatti tola. Wow, mashallah tabarakallah galatooma waan bareedaadha. Okay, mee obboleeyyan keenya warra gartee shabakaa kuma keessanii qabu warra yeroo ta'anii bakka hin taane qisaasaa jiru warra markaza hin baranne ammoo maqaaf islaama himata warra kana inshallah gabaabinaan maal laamtaafati. Wallahi warra kana wanni adhaama ishaarraa rabbiin isinii kenne kanatti fayyadama gara diini islaamaa deebi'aa baradha. Markazni boota itti ifarraa gara dukkanaa deebi'anii boota hin taanetti gizee fixu faayidaan qabu. Sunar rabbiin shillimaata lama nuu kenna. Shillimaata kana lamaan lachuu yeroo tokko harka qabannee gara biyya keenyaa ni galla inshaallah. Kanaafuu warroonni boota hin taane jirtan gara markazaa deebitanii barachuun amaanaa rabbii isinitti haa taatuun kun asumaan dhaamsa kiyya. Wow, mashallah tabarakallah galatooma ulfaadho obboleettiin isin jechuu barbaanna inshallah. Kabajamtoota daawwattoota keenya iyyaafannoo teenyitaarraa harmaan golamna hanga iyyaafannoo biraatti walitti deebinu nagaya rabbii keessanuu jiraadha.